داون داون أبي داون داون أبي داون داون أبي داون داون بالسجنة داون داون بالسجنة قما هجارو نبام قما هجارو نبام قما هجارو نبام قما هجارو نبام ريب بيسا بيبني ولا كتلدام ريب بيسا بيبني ولا كتلدام سيدا إسالة بيبني ولا كتلدام سيدا إسالة كتلدام بكا سيدا من اللي يجرو كابنيك سيدا هجارو هندسة دام بكا سيدا من اللي يجرو سيدا هجارو دام انجفنو كلمة رموت 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 إن شاء الله انجفنو كلمة رموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو تابيجي كان هندي كيسانو أرى قداف أسيت أرقمنا را هندي كيسانو أرى كيلو بسيتو آني وسوجدو لبو بلك أباتو مالي فان مناتا سبكو فالميدو أوليك آدن قلتا جيري أكاسو ما سبساتي فالميدو هاچالو نوف ألاتي نوف دو كانافو قدي ساقر سيفتو جرا غلطوما خرابولا سنين جنة amma anka jechuu barbaadu sa'aati yeroo amma rajai qabe nuti oromoon bakka jirru kaaneerra argineerra kijiba biltsiginna hubanneerra hattummaan qabamtee haacaaluu ajjeefte waa'ee hanna isaanii haacaaluun dubbate yennaan haacaaluu ajjeefte farda hatte farda dabalee ka hatte inni jedhe saniif maqaa dhoomnaan hattummaa maqaa dhoomnaan haacaaluu ajjeefte kana deeggarsa nutiin akka ajjeefte akka haacaaluun deeggarsa nutiin doo hin beenna deeggarsa OPD hotiin doo deeggarsa Shimallisiitiin doo deeggarsa Adaanechi Abeebiitiin doo kana hin beenna isinirraa barreerra kana booda injilbifannu ummanni Oromoo haacaaluun hinduune hin jira haacaaluu jechuun rasaasa Oromooti rasaasa Oromoo rasaasa lafa kaateetiin waan jiruuf haacaaluu yeroo hundaayyuu rasaasa Oromooti qabsoon haacaaluun itti wareegame haga ammaatu hinduune hin jira qabsoo haacaaluu itti fufna ni siidaa miliiki san buqqifnee farduma nu jalaa hate san farda miliikii buqqifnee farda keenya achi dhaabneetiin siidaa isaa siidaa haacaaluu finfinnee wadhakka ta'uun isaa shakkiin qabu kanaa beekanii galatooma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الدنيا رجعت هندي كسرنوف دقا نقلت توكو سقالي كانوف أكنوف دقي سرتن جلال وجين سنجافنا أما أنت أنجت شو بربادي ومني أورومو بكم وجرتنيتي وهرماتنيتي هرماتاتي دينتنا أكافر رافون قلشين بروك أبانا أتالله برولة ملك دين أوروموتي نبتنيان له دين أوروموتي أتالله برولة إسحاول هريرون كمنو إسحاول بيأچون كمنو إن شاء الله أمر ربي تيو ربي كينا راتاته إن شاء الله سيدا من لكي سام بكساني بكمنا سيدا هاجالو كينا چتني دابنا غويا توكو كابچاتي جت تورمون غويان توكو كابچا غويان توكو تچاتي إن شاء الله غويان أورمو لين رفا توكما كيمنا جبسني إنجفنو أمة أورموت إنجفنو أمة أورموت إنجفنو أمة أورموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة أورمو بدأ رامسن وليف كم يرو أمات ulfaata dhaamsa onnee keenya keessa jira qaama keenya keessa jira hunda keenya jechuun tokko keenyaatiin nu seente gaafa halkani sa'a 3 fi walakkaa irratti Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame jedhan OMN halkan san waan irra bulte maal jette bar tokkoon balbal dhuftee nutti dhadhaa jirti maaleetti eenna duuti Haacaaluu irra geette jedhe kun ammoo usuu olteen buliin nurra geette usuu jarra akka jettu irratti cufan interneeta liivii isaa waraabaran kallatti usuu jarra jettu irra cufan kanaaf nuti waan waliif dabarsinullee baay'een qabna waan guutuun kennaa beeku namni yoo fakkeenyaaf qoreen takka si waraante agam akkam dhukkubdu hin beeyna kana waan beeynuuf tokko haa tokkoom koota takkarus tokkummaan keenya akka itti fufu waan bira dubbachuun baay'ee natti ulfaata goota cimaa dhabne qaroo ija keenya kabajamuuf jaalatamoo Jawaar Muhammad akkasumas hiriyoota isaatii fi hayyoota ta'een gurguddoo mana hidhaatti guuranii arramataaf luka nu qabanii nurra taa'aa jiran inshallah nu qabanii hin qabamne kun rabbiin akka hamtuu fidaa toltuun takka kayrii fakkaattee dhufti kayriin takka hamtuu fakkaattee dhufti hamtuun takka kayrii fakkaattee dhufti inshallah wanti tun kayrii manuutaati jennee abdanna toota fi jaalatamtoota ummata Oromoo fi akkasuma hawaasa guutuu biyya keenya gadda obboleessa keenya kabajamaaf jaalatamaa hayyuu fi aktivistii keenya Haacaaluu Hundeessaa nutti dhaqamee ibsachuu fi guyyaa har'aa magaalaa Saudi Arabiyaa biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaatti hawaasni bal'aan bahee jira
akkasuma nullee hanga tokko hanga danda'ame ni baana jennee biyyi tun firdamiillee hin qabdu haa taatu kanuma xiqqoo gadda xiqqoo dhagaifachannee baanee kanaaf ummanni Oromoo wanti beekuu qabu tokkummaa jabeessu duuti lama hin deebitu duuti Haacaaluu tokko kennan nutti deebiti kanaaf ummanni Oromoo akka hin cadhifne nama goota akkanaa yoo har'a du'a isaa cadhifne boru nuti seenaallee hin qabnu akka isaallee inni seenatu isa yaadata inni hin duune inni lubbuu isaatti boqate malee seenaan isaa hin duune seenaa isaa yoomillee ifa bahaadha kanaaf nuti ammoo seenaallee hin qabnu seenaa akka inni dalage haa dalaynu seenaa haa mul'ifnu ummata Oromoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota tokkummaan kenna yoomuu oli hayyuu kenna yookaan hooggana tiimii ka ta'e hooggama qeerroo kan ta'e obbo Jawaar Mahammad akka mana hidhaatii nuu bahu akka ciiftee qeerroon bakka jirtetti hin bullee hooggansi kenna guyyaa haganaa mana hidhaa buluunuu nu usaaffiidha nu sammuun nu cabuudha nu kabajni nurraa bu'uudha kanaaf hayyuu kenna bira haa dhaabannu hayyuun kenna akka gabba'u haa goonu jajjabaadhaa tokkummaa haa jabeessinu tokkummaan kenna yoo adda cabe boru deebuu hin dandeenyu kanaaf haa jajjabaannu yaa ummata Oromoo tu nu tartee jenna hireen tu nu tarraan lamu hiree hin argannu hiree tanatti haa fayyadamnu duuti Haacaaluu du'a bilisummaa haa taatu du'a ummata Oromoo tokkoomsitu haa taatu warri Abiyyi ammoo Oromoo jettan isiniif haa galu Abiyyi Oromoo warri jettan warri sobamtan hin sobamina Abiyyi su Oromoo taate har'a Haacaaluun ajjeefame Jawaar Mahammadiif Baqqalaa Hidir usuwwantummaan fedhee ta'e usuwwantummaan fedhee dalagame maal dalage maal balleesse Haacaaluun du'e Haacaaluun maal dubbatee du'e Haacaaluun Jawaarii arrabsee Haacaaluun ummata Oromoo keeke Haacaaluun Minilikiin arrabsee du'e kana ammaa nu sobtan kana ammaaf ummata Oromoo burjaajessitan Haacaaluun Minilikiin arrabsee du'e akka warri Minilik ajjeesanii beeku warra Minilikiin maqaadha ugaali daadhii galaanirraa ol kaasee warra Minilikiin jibbuuf warra Minilikiin arrabsu akka inni itti murteeffatee ajjeesaaru nama maraafuu ifa kun isinii galuu qaba artistoonni baay'ee jira kumaatama qaba goota hedduu qaba jara lamaan keessaa maaltu xiyyeeffatere way jarri lamaan wanti jarri qabatte karaa sirrii karaa qajeelaa karaa diina kennaa dubbatte waan maqaa diina kennaa dhoofte kanaaf dhugaa jirtu baasee du'e Haacaaluun dhugaan isaa ammallee olu Haacaaluu yoomillee ta isaa oli seenaa isaa hin du'u akka Haayilasiid akka namtichi Amaaraa atileeti Hayilee Gabrasillaasee akka atileeti Hayilee Gabrasillaasee reeffa haadhaa lafee qotee Gondarii galche nullee hin turra malee nu akka boombiin jette malee reeffa Haacaaluu achi baafnee siidaa Minilik jala awwaallee inshallah siidaa Minilik san gubbaa buufnee siidaa isaa gubbaa sanitti dhaabnaa yoomillee olaantummaan ummata Oromooti ummata Oromoo nu jabaadhaa akkasii wanni tokko wanni beekuu qabnu xumura irratti namni Oromoo ta'uu baatu gaafa Oromoon dalanne gaafa ufiif hin dalanne kiyya jettaniin dubbatina baay'ee wanni dubbatamu jiru eenyu haa ta'u ammataan kiyya obboleessi kiyya haadha kiyya abbaa kiyya yoo ta'e Oromoodhaaf ummata ufiif yoo hin dalagin kennan faayidaan qabu Oromoon jette dura kennan sanii kiyyaan galchin kiyya gaafa ta'e kiyya ufiif an hin dalagin kanaaf Oromoo ufaa beeynu haa kaanu haa tokkoomnu galatooma waraabala guyyaa takka badii jaraa hin dubbanne hin qajeelfannaa ofirraa diinatti hin kenninu jedhee malee itti kadhata jarri ammoo hagana yaade hagana masaa namaa ciruu barbaade hagana nama diinissuu fi diinummaa isa dhumaanu mul'isu ka durii miidha ammaa ka durii sanuu caalaara ka dura gaafa harka mulaa aanolee harma mulaa aanolee isaa caalaa jiraa yuka ammaa kun ammoo numa ta'ee nu keessa gara galeeti keessa beekee nu cir'aa jira jallataa kan abboo yaa rabbi nurraa kaase yaa rabbi amma dandeettii keessa yaa rabbi nurraa kaase yaa rabbi ummata kanallee yaa rabbi awwala jawhariin godhu warroota isaa waliin akkatti akkuma ta'aa jirtu achi keessattumaa jiran akka bakka laafa nama idimee ufuun kun akkan hima hidhamaa bayu hima arrabamaa hima tumamaa bayu ammallee kun obbolchi'aa daddachaafte ija balleessine jetti amma kun ija balleessine jetti yaa rabbi ija jaraa balleessi
يا ربي دينك إن جايساني نور بلس يا ربي نور كفس يا ربي النفاس يا ربي مكنا يا ربي نديبس يا ربي غرباكنا يا ربي النوباس يا ربي هركانو كود يا ربي جبينا كيدنا هركانو كود كان في كوني أما مري برباكسا نتينا من جد كيس تجرون ما حاجتي تناتي متي هذا عاد وتجاز روي نسمع كاري أكان في كان نسمع كغاري ديما نسمع كغاري دبتاني توتي كترون كم سبب هذا إذا قل يا ربي جاي أكان تبان الجارة تلين دونا يتونو لاسمتين ما نتوينتو بيان كم إيه كجرا تانو أكاسيت دو إجارة مغربان متى كنا أنو كبي إجانو كده نكارهم سي